Yooyaa malee yooyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo nu dhiyaadha bakka nu dhaggeeffachuu jirtan cufaatti sagantaan keenya jalqaba. Naannoo Oromiyaatti jechaan akkumitti fuufteen jirti gujiitti maaltu uumame? Aggaamii humnoonni shanii raawwataniin milishaan nama humni addaa Oromiyaa nama 3 ogeessi nageenya gammadee hojjetaa jedhamu akkasumas hoogganaa nageenya aanaa. Eertiraa dhiibbaan erga ullee takka harkiin kennannee jedh Isaayas. Biyyoonni humna qaban Eertiraa to'achuuf dhiibbaa guddaa uumaniiru. Dhiibbaa dinagdees akkaan uumaa turan. Dinagdee wal qabatee akka yaannetti milkeessuu baannus wantoota dursa kennamuufii qaban irratti milkoomneera. Tigraayitii meeshaa waraana keemikaalaa hin fayyadamnee jedhu mootummaan oduu biraalee harka qabaa an asli galgalooti nu dhiyaadha. Dhaggeeffattoota oduutiin jalqabaanii Eeritiraan eegii Itoophiyaa irraa walaabummaa isii labsitee waggaa 30 guutte. Kabaj guyyaa irraatti pireezidaantii Isaayyaas Afwerqiin gamuundaatti Eertiraa irraa dhiibbaan kaa'amullee biyyattiin takka harkiin kennannee jedhu. Waggoota 30 darban keessa Eertiraan dhiibbaawwan hedduu keessummeessiteetti. Kanaafis oddola Haanishii fi dhimma baadimmee akka sababaatti kaasuun ni danda'ama. Biyyoonni humna qaban Eertiraa to'achuuf dhiibbaa guddaa uumaniiru. Dhiibbaa dinagdees akkaan uumaa turan. Dinagdee wal qabatee akka yaannetti milkeessuu baannus wantoota dursa kennamuufii qaban irratti milkoomneera. Lammiileen Eertiraa hunduu bakka jirtanitti qabsoo keessan cimsuun milkaa'ina biyyattii gara fuulduraaf tumsaan jedhu. Naannoo Oromiyaa godina Gujii lixaa aanaa galaanatti itti gaafatamaa nageenya aanaa dabalatee namoonni 7 hidhattoota ajjeefamuu fi 8 madaa'uu qondaaltootaa BBC'tti hima. Hoogganaan waajjira kominikeeshinii aanaa galaanaa obbo Gabayoo yaadate qaamni namoota kan ajjeese waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan dhiyeenya shororkeessummaan farraaje ta'uu hima. Haaluma wal fakkaatuun torban dabre gareen kun Wallagga lixaatti itti gaafatamaa duraanii bulchiinsaaf nageenya godina Wallagga lixaatii fi namoota 4 ajjeesuu qondaaltonni BBC'tti himan. Maatii olaanaatu dubbise. Aanaa galaanatti gaafa caamsaa 14 naannoo sa'aatii 11tti ganda calbeessaa shoroo jedhamutti gara boorre jedhamutti deemaa jiranu aggaamii humnoonni shanii raawwataniin milishaan nama humni addaa Oromiyaa nama 3 ogeessi nageenya gammadee hojjetaa jedhamu akkasumas hoogganaa nageenya aanaa Bojjaarsoo Bakkaaloo jedhamu irratti ajjeechaan lubbuu raawwatamee jira. Gama biraatiin naannoon doon aggaamiin diinaara gaggeeffame sanatti ammoo qaamni nageenyaa milishaan poolisiin bifa qindaatiin humnoota waan kana raawwatan qabuudhaaf sochii guyyaa saniitiin jalqabe amma hojii keessa kan jiran ta'uu isaati. Kana dura aleellaan akkanaa hidhattootaan aanaa keessanitti qaqqabee beekaa? Ta'ee jedhamee egaa amma ganduma san keessatti milishaa Iyyaasuu Birree jedhamu mana keessatti deemamee haalli itti ajjeefamee jira. Ganduma san keessatti manuma keessatti ukkaamsanii naannoo Ejersa Mirgaanoo jedhamutti akkasuma bulchaa gandaatti manuma keessatti tarkaanfiitti fudhatanii akkas kameedhamee jira. Haxxiyyaa Birree kan jedhamullee akkasuma naannoo Shaamolee Shida. Kanaaf ta'ee jedhanii aggaamii nama dhuunfaa irratti taasifamaa jiru dabree hin jira kanaan durallee akkasii kana biyya tokkotti jimlaa akkasii kana fiduun hin mul'anne malee. Akka aanaa keessanitti gandoonni yookaan immoo iddoowwan hidhattoonni keessa socho'attanii adda baafattan hagam ta'u? Yoo xiqqaate isaan murteessaa jedhamee gara 4 jira. Naannoo Hokookuu Dango Hokookuu kan jedhamu Booree Hokookuu kan jedhamu jira. Dango keessatti illee ammoo naannoo Soonsaa jedhamu jira. Badhaa jira gara 4 gara. Iddoo aleellaan itti raawwatamu kana amma nageenyi maal fakkaata nama jiraattota naannootiif? Yaa haalli jira guyyuma sanirraa jalqabee warra miidhame battalumatti akka kaasanii haalli hordoffii foonnoo jiru mana tasgabbeessuuf hojii hojjetamaa jiru sun guyyuma sanirraa jalqabee egaa ammatti haalli ittiin hawaasa tasgabbeessu karaa diiniitti baqatee baay'isaan hordofuu nageenya uummataa tasgabbeessuun wal qabatee hojii nagaa eegsisuu kun ammas kan itti fufee jiru ta'uu ta'a ammatti waan tokko hin jiru nagaadha. Yakka yookaan ajjeechaa kana wajjin wal qabatee namni to'atame jira? Shanee ta'uu CTU kan itti mirkaneeffame namni 2 achumatti tarkaanfiitti fudhatamee jira. Sarraa kana fe'u sakatta'uun alatti egaa amma wanni to'atame hin jiru namooti 2 tarkaanfiitti fudhatamee alatti warroota hidhatan keessa.
Dhaggeeffattootteen amma oduu gabaabaa addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaan mootummaan Itoophiyaa gabaasa loltoota Tigraayitti meeshaa waraanaa keemikaalaatti fayyadamee jechuun gaazexii UK The Telegraph gabaasee balaaleffate. Gabaasichi naannoo Tigraayitti lammiileen nagaa keemikaala White Phosphorus jedhamuun balaan gubachaa erga ibsuun kun yakka waraanaa ta'uu akka danda'u bal'inaan hime. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa baaseen gabaasichi dhaaresse Itoophiyaan seera meeshaalee keemikaalaa idil addunyaa waan kabajuuf meeshaalee waraanaa dhorkamanitti hin fayyadamnu jechuun deebii kenne. Naannoo Tigraay deemaa tureen abbaan alangaa waraana Itoophiyaa loltoota sadii himata dirqiin gudeeduu hidhuun abbaan alangaa Itoophiyaa ibsa. Dabalataan loltooti 25 biiroon dirqiin gudeeduu fi miidhaa saalqunnamtiin himatamu himan. Ibsa abbaan alangaa kun ijechaa namoota 229 kan maayikaadiraa raawwatee ibsa. Riippaabilikaa Dimokiraatawaa Koongootti volkaanoon dho'ee lubbuu nama 15 galaafachuu mootummaan ibsa. Dhaabbileen gargaarsaa garuu lakkoofsi namoota du'ee hagan caaluu danda'u himan. Sanbata volkaanoon dho'ee jiraatota biyyattii halkan qe'ee buqqeesse. Indiyaatti jarri tokko ugur koronaavaayirasii baqachuu fi xiyyaara kireeffatanii qilleensa gubbaa wal fuudhan. Viidiyoon miidiyaa hawaasaa irratti maxxansan namoota hedduu kan fuudhu kanaatti hirmaata agarsiisa. Indiyaatti kan dhukkubichi nama 300 jeesee ciidaa fi nama 50 qofaaf eeyyama. Lolti Tigraayitti wal qabatee Ameerikaan qondaaltota Itoophiyaa, Eertiraa, humna damaaraa fi TPLF irratti uggura viizaa labsuu beeksise. Ibsa baaseen ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Anthony Blinken kanneen lolti Tigraay keessaa qooda fudhachaa jiran rakkinicha hiikuu fi nagaan furuu fi tarkaanfii hiika qabu hin fudhannee jedha. Hamza Hussein dabalataan isinitti. United States lola Tigraayin wal qabatee qondaaltota Itoophiyaa fi Eritiriyaa akkasumas ka deeggarsa namoomaa danqan jettee amantu irratti uggura viizaa akka keesseeffatti beeksiste. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Anthony Blinken ibsa baasaniin gama dippiloomaasiin tarkaanfiin guddaan taasifamus kanneen lola Tigraay keessatti qooda fudhataa jiran rakkinicha karaa nagaan furuuf tarkaanfii irraa barbaachisuun fudhanne jedhan. Qondaalli olaanaan US kun yeroon hawaasi idil addunyaa tarkaanfii fudhatu amma jechuun uggura viizaa qondaaltota Itoophiyaa fi Eritiriyaa humna addaa Amaaraa fi TPLF irratti ibsuu beeksisan. Uggurri kuni maatii namoota kanaallee dabalachuu akka malu ibsameera. Mootummoonni kaanis tarkaanfii akkanaa akka fudhatan Ameerikaan waamicha dhiyeessite. Anthony Blinken dabaluun deeggarsa dinagdee fi nageenyaa Itoophiyaa irratti dhorkaa bal'aa keenyeera jechuun ibsan. Torban darbee barruun Foreign Policy jedhamu dhimma kana maddeen eeruun gabaasee ture. Kana waliin fuulduratti Ameerikaan imaamata to'annoo daldala ittisaa ka biyyi tokko teknoolojii waraanaa Ameerikaa akka hin fayyadamne dhorkuu maluu akka fiddu Blinken akeekaniiru. Murteen kun erga jillee addaa Ameerikaan gaanfa Afrikaatti muuddee Jeffrey Feltman daawwannaa taasisanii deebi'anii booda dhagahame. Ammatti qondaaltonni uggurri irratti kaa'ame kam akka ta'an hin beekamu. Qondaaltonni Itoophiyaa fi Eritiriyaa dhimmi kun ilaallatu tajaajila viizaa hin argatan jechuun Ameerikaa seenuu hin danda'an jechaadha. Itoophiyaa fi Ameerikaan michummaa yeroo dheeraa qabaachuun himamus yeroo dhiyoo'as garuu dhimma Tigraayin wal qabatee muddama hamaatu jira. Tarkaanfii Ameerikaa kana booda gama mootummaa Itoophiyaas ta'e kaaniin deebiin kenname hin jiru. Ameerikaan murtee kana murteessuun dura namni dhihoo pirezidaant Joe Biden ta'an Seenaatar Chris Coons qondaaltota Itoophiyaa waliin mari'atanii turan. Akkasumas jilli addaa US gaanfa Afrikaatti muuddee Jeffrey Feltman biyyoota gaanfa Afrikaa daawwataniiru. Torban darbee Seenatiin Ameerikaa dhimma Tigraay irratti wal gahuun sagalee guutuun murteesseera. Yaadni furmaataa Seenatiin Ameerikaa sagalee guutuun irratti walii gale kun qaamoleen kunneen mirga namoomaa kabajuu akka qaban, deeggarsi namoomaas danqaa malee akka ga'uu fi sarbamoonni raawwataman jedhaman qaama walabaan akka qoratamaniif tumsa akka godhan gaafata. Ibsicha keessatti Ameerikaatti ambaasaaddar Itoophiyaa Fitsum Araggaa fedhii waloo keenya yeroo dheeraa dippiloomaasiin malee karaa adabbiitiin hin kabachiisnu jechuun ibsaniiru. Seenatiin Ameerikaa yaada furmaataa kan biraan geggeessitoota siyaasaa, deeggartootaa fi rogeeyyiin sochii siyaasaa isaaniitiin hidhaa jiran akkasumas gaazexeessitoonni gabaasa isaaniitiif hidhamanii jiran akka gadhiifaman waamicha dhiyeessina jechuun gaafateera. Embasiin Itoophiyaa Washington DC jiru kanaaf deebii deebiseen namoonni sochii siyaasaa isaaniin hidhaman hin jiran jechuun ibse. Dabalataan yaadni furmaataa Seenatii haala gaddisiisaa ta'een dhimma seera hiiktuu Itoophiyaan ilaalamuu qabu sarba jechuun himeera. Erga lolli Tigraay eegalee gamtaan Awurooppaa fi United States irra deddeebiin yaaddoo akka qabanii fi haalli namoomaa lammiilee nagaa miidhamuu irra deddeebiin ibsaa turan. Kanumaan wal qabatee qaamoleen lamaan kana dura deeggarsa maallaqaa taasisan akka dhorkan beeksisanii turan. Murtee kanaan booda mootummaan Itoophiyaa ibsa baaseen dhiibbaa hin malle mootummaan Ameerikaa Itoophiyaa harkaa jirtuuf Itoophiyaan hariiroo waggoota dheeraa US waliin qabdu keessa deebitee akka qoratu dirqisiisaa jedhe.
Mootummaan Itoophiyaa lol Tigraay wal qabatee sadaasa dabre keessa injifannoo isaa ibsatullee ammallee lammiileen nagaa balaa waraana keessatti guramanii jiraachuu hima. Waraanitti fuufaa kum deemuun daa'imaniif dargaggoonni gar moora baqatoota naannichee jiru guuramaa jira. Hedduun isaanii kan miidhaan qaamaaf sammuun hirga'e. Iddoo yeroof qubatanii jiran kan bakka naannoo Tigraay keessatti waraanaan daaraa taate irraa kiiloomeetira 50 qofa fagaatu keessa ka jiran Aragaawii fi Fissahaan battala qe'ee isaanii irraa buqqaan waan ture akkanaan dubbatu. Aragaawiin akkas jedha. እኛ የወጣንበት ያው እንግዲህ ከሱ ለመምረጥ ነበር haleellaa jalaa lubbuu keenya baraaruuf qe'ee keenya gadi dhiisnee baqanne garuu sanas gochuu hin dandeenye. Fissahaan gama isaatiin ያው ሲና በተሰብ ከይድ ምስራአናስ wayita ummati baqatu nuti yaadda'aa turre nuti haala rakkisaa akkanaa keessatti maaliif mana teenya jechaa turre. Isa booda nutis ni baqanne wayita manaa baanu nurratti qiyyaafatu jennee hin yaanne. Guyyaa sana ganda baadiyyaa Maayiqneexal jedhamu keessatti namoonni 12 ajjeefamuu dubbatan. Namoonni kunneen haleellaa waraana mootummaa Itoophiyaa fi michuu ishee kataate Eertiraatiin raawwatame gidduutti ugguramanii haleelaman. Waa'ee haleellaa sanaa Aragaawin akkas jedha. የሚወደው ልጅ ሚስቴ 8 ወር እርጉዝ ነበረች Haati warraa koo ulfa ji'a 8 turte. Daa'ima waggaa 3 ammoo dugdatti baattee turte. Garuu dhukaasi guddaan dhufee garaa ishee haleele. ዓመት ልጅ አዝላ ነበረች ያው እንግዲህ እንዳለ ከባድ ብረት መጥቶ ሆዷ ላይ ነው ያረፈ አንተ ወላዲታ ለትማራም ገሮ ማርያም ትባል Fissahaan gama isaatiin haati koo haati manaa koo durbiin koo mucaan eessuma koo haati warraa isaa akkasumas daa'imman isaa lama hunduu bakka tokkotti dhuman jedhe. ሽንጥሮ ሓደ ቦታ ወራም ነረባ Yaada namoota kunneenii gaazexeessaa TPLF itti michoomuu ka osoo gara Keenyaatti hin baqatin dura jaguraan alaa darbe keessa dubbisatu qindeesse. Haleellaawwan raawwataman hunda mirkaneessuun rakkisaa ta'us waraanni mootummaa Itoophiyaa fi Eritiriyaa naannawa sana keessa socho'aa turuun isaanii garuu dhugaa lafarra jirudha. Mootummaan Itoophiyaa waraana Tigraay injifannoon goolabuu himus haalli namoonni keessa jiran dubbatan garuu ammallee waraanni akka itti fufee jiru mul'isa. Namoonni nagaan bakkumatti guyyuu ajjeefamuun wayita itti fufee jirutti qondaalli jaarmiyaa tajaajila wal'aansa fayyaa daanga maleessa ta'ee MSF Maariyaa Karman Vinools bakkeewwan bira ga'uuf rakkisaa ta'an ammallee dagatamanii jiru jedhan. Maayiqneexal is one of the Kutaan baadiyyaa Maayiqneexal jedhamu ji'ootaa fi torbanoota hedduuf waraanaan dararamaa jira. Bakka kana meeshaaleen tajaajila wal'aansa fayyaa waan ga'aa hin jirreef akkasumas meeshaaleen jiranis waan barbaada'aniif jiraattonni bakka kana tajaajila wal'aansa fayyaa argachaa hin jiran jedhan. access to healthcare because of the medicines not being available. Lol naannoo Tigraayin kanneen daran jeeqamanii fi rifaatuu keessa galan keessaa daa'imman adarurummaan eeramu. Intalli Fissahaa ka umrii waggaa 5 haleellaa meeshaa waraanaa naannoo sana irratti mudateen harka ishee bitaa dhabde. Fissahaan waa'ee daa'ima isaa akkas jedha. አዛነዲ ያኔራ በጣም Daa'imattiin dugda haadha ishee irra turte. Haleellaa irratti raawwatameen harki ishee bitaa irraa cite. Dugda haadha irraas kufte. Haadhi yeroo suma duute. Intala garuu waaqee hambise. Daa'ima biraatu ishee lafaa kaasee fudhatee bakka sanaa fiige. Daa'imman kiyya hundaa ni faffaca'an. Daa'imni kiyya kabiraan bosona keessa halkan lama bultee argamte. Maatii kiyya du'an awwaalladhee guyyoota 2 boodan daa'imman kiyya barbaadee argadhee jira. ተማዕት የምጽያን ዚያ Hospitaalonni naannoo Tigraay keessa jiran dhibbeentaa 70 barbadaa'aniiru. Namoonni miliyoona 1 caalan qe'ee irraa buqqaaniiru. Miliyoona 4.5 ka ta'an ammoo rakkoof saaxilamanii harka namaa eeggatu. Koree baraartotaa idil addunyaa International Rescue Committee jedhamu irraa mooraa baqattootaa Tigraay fi daangaa Sudaan jiru ka daawwatan Madihaa Raazaa daa'imman hedduun rakkoo sammuuf saaxilaman gara mooraa baqattootaa seenaa jiraachuu fi wal'aansa argachaa akka hin jirres himan. They're experiencing many issues, including Rakkoo baay'eetu harkaa isaan qaba. Hanqina nyaataa hamaa, miidhaa sammuu, wareeruu fi rakkoowwan hedduun isaan mudachaa jiru jechuun haala yaaddessaa daa'imman keessa jiran ibsu. Haleellaan namoota nagaa fi daa'imman irratti qiyyaafate loltoota Itoophiyaa fi Eritiriyaan raawwatamuuf dhiisuu adda baasuuf mootummaa Itoophiyaa qunnamuuf yaallus isaan garuu deebii kennuuf iyyamumoo miti. Namoonni nagaan ammas waraana adeemaa jiruun miidhamaa jiru. Haleellaa waraanaa gidduutti ugguramanii jiru. Miidhaan yeroo waraanaa isaanirra ga'e yoomuu namoota kunneen gadi hin dhiisu. Dabalataan dureessi Afrikaa Aliko Dangoteen bulchiinsisii jalaatti dinagdeen fooyyee argatee jedhee pireezidantii Tanzaniyaa faarse. Daldalaa Nigeeriyaa kun jijjiiran baay'ee jira jedhee bulchiinsa Samiyaa Suluhuu jalaatti Samiyaanii erga pireezidantiin duraanii Joon Magufuliin du'ee aangootti dhufti. Dhaggeeffattootteen sagantaan irraa agganumaa nu eeggatanii dhaggeeffachuu keessaniif ulfaadha isaniin jedha. Mammaansi galgal hanaa nam foon beeku sombaaniin sossoban. Eekan isaa isan biraatti maanii kooment keessatti nu beeksisa. Sagantaa kan qophees Hamza Hussein gam teknikaatiin Oscar Bunga kan isaniif dhiyeessan Asli Galgalooti Agborii Saati akkana nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhan bulaa.